Dhaam jedhu tanarraa waa dubbachuu barbaada dhugaa rabbi isiniin jedha waan taazzabe keessa jechuudha. Yeroo baay'ee mi'ayyoo tanaa haadhaaf abbaadhaan arrabsan. Haadhaaf abbaa kan namarra tursiisus rabbi kan namarra fudhatus rabbi. Akka tasaa ta'e haatiif abbaan isaanii ishii boqatanii miti. Namsee keessatti hin qabdu mi'oon tun haadhaa fi abbaa ishee ija kiyyaan nu agarreetteerti. Maal godhe jettanii haadhaaf abbaadhaan arrabsitan. Ittaansuudhaan warri haadhaaf abbaan qabne miidiyaa kanarra dhuftanii mistira keejjinee nama dinaa. Oromoon ittiin nama arrabsiti. Oromoon sammuu akka qabdanuyyuu ani gaafnata ta'aa jira ijoolleen keenya jechuudha. Buqqeen keessan akka sirrii dalagaa jiruyyuu yeroo baay'ee na gaafnattu. Tanaan durallee kan haatiif abbaan kee HIV hin du'an jedhanii itti deddeebi'an yoo kana jechuudha. HIV rabbi si haa qabu. Sidii galee haala lagattu dhiisa bakka jibbitanii miti irraa goraa. Maal arrabsitan maatii dhala namaa arrabsitan. Kee hadda bilbiltee nagaa gaafatu isaan rabbii sirraa fudhachuu danda'a. Sidii galee akka waan lubbuu ofii keetii maatii kee keessatti qabdee gadi albaatee sirraa baa gadi munaadde jechuudha. Nama tokko isinii haadhaaf abbaadhaan arrabsu argu tiktokii kanarratti jechuudha. Keessattuu ijoolleen Oromoo kun jechuudha. Warra gaxoo mirga keessan haadhaaf abbaa bira wanti isin geechisan jiru. Haatiif abbaan keenya waan nuti asitti tiktokii kanarratti dalannu tokko hin beekan. Tokko wanta nu goonu hin beekan jechuudha. Waan nu haasa'aa jirru takka hin beekan isaan. Tiktokiin kun maal itti oduu gaafattee hin beekan. Isin asitti dhuftanii haadhaaf abbaa namaa lafa jalatti arrabsitan. Bakka boqotanitti jechuudha. Dhugaa ani na jibbisiistanii jirtan amma geessanii. Viidiyoon kiyyaarraa kun waa'ee biiftuu ilaallata. Sheer koppii linkii godha hundi keessanuu. Addunyaa kanarratti saree jedhee nama jedhee karaa cicciniinan hin agartu. Siigalee baga jette qashtii teenya baga jette dhibbarraa dhibbatti baga jette ani gara hiyyaa sin deeggara. Sin deeggara baga jette maal fiddarree yoo jette dhugaa rabbi ani miidiyaa kanarra namatti illee dubbadheen beeku dubbachuuf hin barbaadu. Viidiyoo kana argee viidiyoo isheen masmuriidhaan hojjette kana baay'ee tokko na kaffee jechuun duraan gammaddee taphattee dhugaa rabbi gadda meeqa dabarsitee namni tokko yeroo balleessee waa balleessee kalee wajjiniin eegsisaa turtanii wajjiniin kolfaa turtanii har'ammoo nama garagartanii nama nyaattanii warri miidiyaa kunmoo dhugaa rabbii nama damtanii baga jette maal fiddan torbee tokko miidiyaa irraa afuuftaniituma dhiiftanii jechuudha. Waanuma siif fiddan kun fooloo ittiin guddifachuu kun immoo ittiin beekamtii argachuu malee waan irraa kaastan tokko hin jiru biiftuu mangistiisa ittiin dhaga'amiin dhugaa rabbii ani gara kiyyaasiin deeggaraa baga jette maal fiddan baguma jettee innaa jijjiiramuu qabnaan jijjiiramuudhaa kaanaan jijjiirama namaan jaalattanii barsiin. Sin jijjiirama namaan jaalattan ilmi namaa jechuun namni yoo jijjiirame hin jaalattasini jechuudha. Amma ishiin irree hojii qabattee jijjiiramuudha kaanan sin immoo asiin laal kirbiitiidhaa mitiiree harka kirbiitii kaatanii jechuudha. Kanaafuu jabduu teenyaa san namni tokko sirraa dubbateedha waa sirraa kaasu hin jiru waa sirraa qannasu hin jiru sittiin dhaga'amini fataa jedhee. Isin jedha lubbu. Addabaabaayii gubbaattan qullaasii dhaabadha. Dhugaa waaqayyoo isa jiraata. Ilaa kottu deebii birrisii kaffalla. Maaliif amantaa kiristaanaa dhiistee deemte? Mana siif ijaarra, konkolaataa sii binna, suuqii siif hojjenna jedhame paasteriin tokko, lubni tokko, geggeessaa waldaan kiristaanaa, maanguddoonni waldaa kiristaanaa, abbaan amantaan tokko yoo addisu kana sii tsaafanii sii bilbilanii bilbila sii bilbilame kana sagaleen meeseejii sii barreeffame teekistii kan sii dhufe kana asnaa baafte dhugaa Kiristoos Iyesuus addabaabaayii gubbaattan qullaasii dhaabadha. Yoo soban akka addisuu raggaasaaf abdii raggaasaatti suudha. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Hundumti keessan akkamna jirtu ummanni Oromoo marti addunyaa kana gubbaa jirtan. Dhaggeeffadhaa waan tokkoon isitti hima. Yoo soban akka kanaatti ila addisu ati kaleessa yoo waan gaarii hojjette tokkoon qabu meeqa dhaggeeffannee walitti deebinaan viidiyoo kana karaa keessaatiin waamicha deebii achi kiyaa afkiyaa deebii sana deebii maallaqa manaa si ilaanna hojii akkasii si banna iddoo akkasiitti si fudhanna bakka akkasiitti si geeffanna minaamin warreettanii karaa keessa na ababbalaa jirtanii maallaqa kee yookaan birrii keetiin hudduu kee xara eenxeenii jechuudha.
Awurooppatti ergattuu hin qabdu. Ameerikaatti ergattuu hin qabdu. Ardii addunyaa kana gubbaatti ergattuu hin qabdu. Akka iskoolarshipii nu baradhu. Akka PhD nu baradhu. Akka piroofeesarummaa nu baradhu. Akka dooktarummaa mana amantaa nu baradhu itti ergattu tokko illee hin qabdu. Isa buufaa kana miti jechuudha. Jajjaboo orra aarsaa wangeelaa qaalii taaneef iyyuu meesejii kana qabdu waldaan kiristaanaa. Meesejii waldaa kiristaanaa qabdu agalgaata hundumaa Yesuus Kiristoosin barsiisu akka anga andaara macca lafaa kana gubbaatti immoo Yesuus Kiristoosin lallabaadha. Macca hundumaa muduu qabuuta godha barsiisaa kana. Malee ati Ameerikaa dhatta goboosii taate ati Awurooppaa dhatta waan jedhamu qorra pheenxee biraan jiru. Dhugaa Waaqayyoo hin jiru kun. Garuu ija jabina kana yaa fiddaniisin dhugaa Waaqayyoo isa dhugumaa sitti hima. Maaloo gamee qardee addunyaa kana gubbaa jiraattu sun. Maal taatan? Maaloo gadi dhibba tokko jiraatama biyya kana gubbaa. Maal hawaasuma jeewwan nagaa buuftan waldaan kiristaanaa kan amantaa hordoftan hin kabajje yoo ta'edha. Hawaasa nagaa. Maal dargaggeessa wajjin qe'ee keessa dhattee jira. Kaleessa waldoota kiristaanaa keessatti addisu. Dhugaa Waaqayyoo mee waanuma gaarii hojjette maaltu jira? Acabarbarummaa kee malee, soba kee malee, hanna kee malee, mee waldaa kiristaanaa keessa maal tura? Mee hojii gaarii hojjedheen nageenya mana waldoota kiristaanaaf geggeessitoota waldaa kiristaanaa gidduudhaa qaba jettee konfidensiin as baatee naasuuf taanaa hojii miidiyaa kana gubbaarratti. Ani isin keessummeessa akka barbaaddeedha. Inaasuuf ta'a konfidensii maan. Ani naamusumaan jaalatamummaan qaba waldaa maalii qabdaati? Kiristoos faana jiraachuun fedha malee dirqama miti. Waan kiristaanummaa dhiistee fi doorsisi irra ga'u tokko illee hin jiru. Amantaan kiyya ajjeesin jedhuun nama kiristoosiin gani ajjeesin jedhu inni yoo ajjeese maal godha? Kalas waan akkanaa keessaa ba'i. Hin barbaachisu ilaala kun. Isheen kun hin barbaachiftu. Addabaabaayii gubbaatti qullaa kosii dhaabadha kun jira taanaan. Waaqayyo gaaffii maraaf deebiidha lola hundumaaf mootaadha. Waaqayyoof lolee Waaqayyoof dubbadhee waan nama siisuun qabu. Inni dubbata inni nama siifata. Inni lolata inni jilbeenfachiifata. Mootummoonni gurguddoonni gaaronni jajjaboonni Yesuusiif hin jilbeenfanne addunyaa kana gubbaan jiru. Inni jilbeenfatuuf gooftaa nama hundumaati waan ta'eef Yesuus Kiristoos. Isa kana dhiisin jechuudha. Sitan himaan jechuudha. Kanaaf iyyuu sassaaksi gootee bukeessitee waammi kan walitti akkas gootee cabalattu. Siif fakkaattota akka kee. Waliin qabna meeshaji waliin haasofne waliin qabna maal akka dubbatte. Yaadata miti. Ani maal isin jedhee garuu beektaa? Ustaaza jabaa ta'i. Sheeka jabaa ta'i. Amanaa hordofaa amantaa musliimaa jabaa tokko ta'i ba'i. Ina cabarbarin, in goyoomsin, waliin hin rukutin addis odhin si barreesse. Azzaleera tekkistiin sun jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo. Malee maaf deemte edde? Maal deemte? Maal ati kaleessa moo waan likkii maal hojjechaa turte? Arrabni kee iyyuu likkiskisii arrabni kee ati haasoftu duuriyyeen baarraan daan haasoftu waan ta'eedhaaf. Maal wal somna kun? Qalbii Yesuus faana hin jiru sin jechuu barbaadanii. Isa kana dubbachuu barbaada. Namni viidiyoon kun sabokee koppii linkii share godhu mana kana follow comment tokkaati. Yalla itti qabsiisaa sin jechuu barbaadanii. Thank you galatoomaa. Good galata Waaqayyoo baguman hiriyaa shamarranii baay'een qabaatiin. Miqqanyaan akka dubartii jirti garuu lafa kanarra baggeetaa Yesuus Waaqayyo bofa ilaaleen miila dhoowwate kun jedhan sana argee dubartiitti siqaayee baay'ise anum dabalate. Innante jarri xonqaayee fi as xonqaayeen kun lamaan walii galanii hiriyaa isaanii ajjeesanii erga dhoskaniin booda miidiyaarra dhufanii hojii isaanii wal saaxiluu jammaran jedhamaati kan jiru. Miidiyaan Libnaan yookitti fi miidiyaan Beerut Araboonni Beerut anillee Araba Beerut baay'ee siin danda'u. Akka jiranitti miidiyaa kanarraa waa'ee jara kana lamaanii qofa haasa'u. Itoophiyaa. Araba geetaas sababa nama tokko guutummaan maqaa biyya keenyaa badeetedha kan jiru jechuudha. Nandee Yesuus xannachi tokkitti foon qaballeessiti jedhu mitiire. Arabas galata Waaqayyoo jedha warri hiriyaa dubartii hin qabne. Hiriyaa dubartii warreen hin qabne galata Waaqayyoo jedha. Anum dabalatee galata Waaqayyoo bagan dubartii irraa fagaadhan. Galata isaa. Ani yeroo taa'ee ilaalu yeroo baay'ee sababnumti milkaa'ina kootiyyuu oduu shamarranii baay'isuu dhiisuudha natti fakkaata. Garbi. Usbilla dubartii moo? Maal yaadeeti mucaa qallaa fi micoo furdoo takka micoo qalloo cabuu deemu takkaa fi isa furdoo kana maaliif walitti fidansa? Waliif fuusisuu deema moo maaliif gammeen akkas godhesa? Yaa Habibati. Sirraa qannasu? Qannasee. Shukru? Bakka kan danda'u mataan na dhukkubseewu. Ina reefu numa iyyaa qaalichi quba isaan qabuun.
guys. Guys, معلومات هاتنين لازم تاب كوبيلين قداني بر